Ashamar Kabuni Akam Jirtan Dhaggeeffattoota fi hordoftoota maatiiwwan ODUU warra Global Network irraa oduu fi odeeffannoo guyyaa har'aa isinitti himna. Oduu dursuun hangafoota oduu. Itoophiyaa keessatti qorannoo laaboraatoorii taasifameen dabalataan daa'ima baatii tokko dabalatee namoota 85 irratti koronaa vaayirasiin yoo argamu namoonni 12 dhukkubichaan lubbuu isaanii darbuun beekameeti jira. Torbee kanaa fi torbee itti aanu keessa biyyoota galoo galaana Arabiyaa irraa Itoophiyaanonni 1485 gara biyyaatti kan deebifaman ta'uu ministeerri dhimma alaa federaalaa beeksise. Weerara vaayirasii koronaan booda Itoophiyaa dabalatee biyyoonni addunyaa torba kan daawwataman ta'uun beekameeti jira. Kunneen hangafoota oduu keenyaati. Gara bal'inaa oduutti isin dabarsinaa. Oduu keenya irraa waliin an Imaamuddin Ibraahimii haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turan afeerraa keenya. Itoophiyaanonni 1484 Saudi Arabiyaa fi Kuwait irraa gara biyyaa deebi'uuf jedhame. Torbee kanaa fi torbee itti aanu keessa lammiileen kanneen gara biyyaa kan deebi'an ta'uu ministeerri dhimma alaa federaalaa beeksiseeti jira. Sababii weerara vaayirasii koronaatiin Itoophiyaanonni biyyoota baha giddu galeessaa jiran rakkoof saaxilamaa jiraachuu ministeerichi beeksiseeti jira. Ji'a darbe keessa Kuwait dabalatee biyyoonni galoo galaana Arabiyaa dhukkuba vaayirasii koronaa hordofuun lammiilee biyyoota garagaraa gara biyya isaaniitti kan deebisan ta'uu ibsuun Saudi Arabiyaan gama isheetiin lammiilee hayyama jireenyaa malee biyyattii keessa jiraatan 200,000 ol gara biyya isaaniitti deebisuuf beeksisuun ni yaadatama. Lammiileen gara biyyaatti deebifamuuf jiran kunneen tumsaa fi qindoomina ministeera dhimma alaa federaalaa fi ministeera dhimma hojjetaa fi hawaasummaa akkasumas ministeera nageenyaatiin gara biyyaa kan deebi'an ta'uun beekameeti jira. Torbee kana Itoophiyaanonni Saudi Arabiyaatti mana hidhaa Jiizaan keessa jiran 473 gara biyyaa kan deebifaman ta'uu ibsuun torbee itti aanu keessa ammoo Itoophiyaanonni 1111 Kuwait irraa gara biyyaa ni galus jedhame. Caamsaa 30 lammiileen Itoophiyaa 323 biyya Lubnaan irraa gara biyyaa kan deebifaman yoo ta'u walumaa gala torbee darbe keessa lammiileen 656 Lubnaan Beirut irraa deebi'uun isaaniittis ni yaadatama. Weerara vaayirasii koronaatiin booda Itoophiyaan biyyoota addunyaadhaan daawwataman torba keessaa takka ta'uun ibsame. Barruun Forbes jedhamu kan biyya Ameerikaa akka ibsetti weerara vaayirasii koronaatiin booda biyyoota daawwatamuu qaban keessaa Itoophiyaan takka akka taate ibse. Barruun beekamaan Ameerikaa kun dameen turizimii diinagdee addunyaa weerara vaayirasii koronaatiin kan miidhame ta'uu ibsuun Itoophiyaan hawwattoota turizimii hambaalee qabeenya uumamaa qabduun turizimiif adda dureen taati jedhan. Itoophiyaa dabalatee Iraan, Maayinamaaram, Joorjiyaa, Filipiin, Solvaaniyaa fi Tuuniziyaan weerara vaayirasii kanaan booda biyyoota daawwataman akka ta'e barruun kun ifoomseeti jira. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miliyoona 6 akka ta'e beekame. Ragaa Yuunivarsiitii John Hopkins baasee akka mul'isutti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miliyoona 6 darbeera jedha. Namoonni 300,000 fi 72,000 fi 136 lubbuu isaanii dhukkubichaan yoo dhaban miliyoona 2 fi 58 ol kan ta'an ammoo dhukkuba COVID-19 irraa dandamataniiru jedha ragaan kun. Weerarri vaayirasii koronaa kun Chaayinaatti ka'uudhaan amma yaaddoo biyyoota addunyaa guutuu akka ta'es ibsichi eereera. Kanuma wal qabatee Itoophiyaatti daa'ima baatii takka dabalatee namoonni 85 COVID-19 guyyaa har'aa qabamanii akka jiran ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Qorannoo koronaa vaayirasii sa'aatii 24 darbee keessa samuuda namoota 2,926 irratti taasifameen daa'ima baatii tokko dabalatee namoota 85 irratti vaayirasichi argamu ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseeti jira.
kanaanis lakkoofsi walumaa gala biyyattii keessatti namoota vaayirasichaan qabamanii 1257 ga'uunis himameera. namoota har'a vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'e kunneenis umriin isaanii daa'ima baatii tokkootii haga namoota waggaa 65 gidduutti argamanii jedhameera. Itoophiyaatti haga ammaatti namoonni 12 dhibee kanaan lubbuu isaanii darbuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Sa'aatii 24 darban keessa namootni haaraa dandamatan 8 dabalatee namoonni 217 immoo COVID-19 irraa bayyanachuun sa'aatii 24 darban keessa namoota haaraa dandamatan 8 dabalatee namoonni 217 COVID-19 irraa bayyanataniiru jedhame. namoota har'a vaayirasiin irratti argame kunneen hundi lammii Itoophiyaa yoo ta'an 72 jiraattota magaalaa Finfinnee, 4 naannoo Tigraay, 5 ammoo naannoo Oromiyaa, 1 naannoo Amaaraa fi 3 ammoo naannoo Somaalee ta'uun beekame. naannoo Oromiyaa qofa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasiin koronaa irratti argame 77 gahuun beekameeti jira. naannichatti sa'aatii 24 darban keessa namoota qorannoon taasifameef 351 keessa namoota dabalataa 5 irratti vaayirasiin koronaa waan argameef haga ammaatti walumaa galatti naannichatti lakkoofsi namoota vaayirasichi irratti argame 77 gahuu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksiseeti jira. kanneen vaayirasichi irratti argame 5 keessaa 2 jiraattota magaalaa Buraayyuu, takka magaalaa Sabbataa akkasumas takka godina Arsii yoo ta'an namni tokko ammoo jiraataa godina Shawaa Bahaa ta'uutu eerame. Egaan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota ODUU oborraa Global Network irraa oduu fi odeeffannoon guyyaa har'aaf jenne kan haga ammaatti nu faana turtan kana fakkaata. Haga oduu fi odeeffannoo birootiin walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u.